Jilli Pireezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaan durfamu godina Arsii Lixaatti hojii deebisanii dhaabuu namoota jeequmsa yeroo darbeen miidhamanii daawwachuun kallattii kaa'eera. Haaluma kanaan jilli kun aanaa Shaallaatti imaluun namoota manni isaanii jalaa gubatee fi caccabee yeroo ammaa tumsa uummataan ijaaramaa jiru daawwateera. Aanaa Shaallaatti manneen miidhaan irra ga'e hunduu haaromfamaa jiraachuus jilli kun taajjabeera. Namoonni miidhaan irra ga'es miidhaan qaqqabee tasa nu mudatus turumsa hawaasa naannoo fi mootummaatiin qabeenyi isaanii deebi'aa jiraachuuf illee jila kanaaf ibsaniiru. Haaluma wal fakkaatuun jilli Pireezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaan durfamu magaalaa Daabbaattis hojii deebisanii dhaabuu namoota miidhaan irra ga'e daawwachuun waliinis hojjechuun jajjabeessaniiru. Miidhamtoonnis tumsa uummataa fi mootummaatti gammadu himuun fuuldurattis tokkummaan hawaasaa cimee akka itti fufu gaafataniiru. Mootummaallee dhufee nu ilaalu isaatii baay'ee guddaa nu gammannee irra rakkoon balaa ibiddaatu nurra ga'ee amma deeggarsi mootummaa fi uummata waliin ta'uudhaan waan baay'ee nu agarsiisanii manallee nu ijaararanii. Jilli hooggantoota olaanoo mootummaa naannoo Oromiyaa kun hojii misooma qonnaa godina Arsii Lixaa keessatti hojjetamaa jirus taajjabeera. Aanaa Shaashamanneetti bolokkeen alergii yeroo calqabaaf kilaasteraan misoomes jila kanaan kan daawwatame yoo ta'u qonnaan bultoonni oomisha kanarratti hirmaatanis hojichi jajjabeessaadha tumsa mootummaatiin fuulduratti cimnee itti fufnaa jedhan. Gaafatamaan waajjira qonnaa fi qabeenya uumamaa godina Arsii Lixaa Obbo Bariisoo Fayyisoo godinichatti barana bolokkeen hektaarri 24,000 oomishamuu himuun oomishni qamadiis haala gaariirra jiraachuu ibsan. Bolokkee irratti aanaa 5 irratti yaalisaa jalqabnee jirra. Bara kana hektaara 20 qonnannee karoorfannee 24 qotuu dandeenya harchaa akka godinaatti baay'ee milkaa'ina gaarii jira. Isa keessaa hojii guddaa kilaasteraan hojjenne. Ganaanichi aanaa biiroo qonnaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaa Obbo Geetuu Gammachuus akka Oromiyaatti bara kana lafa hektaara miliyoona 2 ta'u akka naannoo keenyatti kilaasteraan ofiineetti karoorfannee hojjechaa kan turre. Lafa hektaara miliyoona 2 jennee karoorfannu malee lafa hektaara miliyoona 2 fi tuqaa 2 isaa olitti kilaasteraan oomishuu dandeenyeerra jechuudha. Kun qamadii irrattis, boqqolloo irrattis, garbuu irrattis, xaafii irrattis midhaanota gurguddoo jedhama kana irratti akka saddaan baasin irratti hojjechaa dhufneerra jechuudha. Kanarraa kaanee gaafa laallu kilaasterri keenya bu'aa qabeessa ta'uusaa wanta amma ijaan isinis argaatoo jirtan nuti argaatoo jirru pireezidantiin keenya illee ilaalatoo jiran bu'aa qabeessa ta'uusaa wanti nuti boloqqeen oomishame kun akka duraa sanatti gabaa dhabee rakkata osoo hin taane abbootii qabeenyaa wajjin walitti hinetti kan isaan hojii kana jalqabu. Haaluma wal fakkaatuun jilli Pireezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaan durfamu gara godina Baaleetti imaluun hojii miidhamtoota deebisanii dhaabuu ilaaluun bakka bu'oota hawaasaa waliinis mari'ateera. Jeequmsa yeroo darbeen aanaa Gaarfaatti waajjiraalee mootummaa gubatanis jilli kun achitti argamuun taajjabeera. Magaalaa Roobeettis bakka bu'oota hawaasaa aanaalee godinichaa waliin kan mari'atame yoo ta'u hirmaattonnis rakkoon qaqqabe lamu akka hin deebineef cimnee ni hojjenna kan darbe ammoo bakka ni buufannaa jedhan. Wayyaanee waggaa 28 torba wajjin bullee kolaanee Oromoo lafee teenna har'a qabatte tana waggaa 4 waliin buluu maaltu nu dhooqa? Waggaa 5 waliin buluu maaltu nu dhooqa? Oromoo obsi, Oromtichaa obsi, maqaa qabaa obsi, hin laallataa obsi. Akka ati jettu kana sin gurguru obsi. Waan arganne kana fuunee namaan kennu warra waggaa 3 4tti inuu yaadamu. Kanaaf nuti mootummaa keenya isiniin jennu dhugaan keenya ilmaan lamteen obboleeyyan keenya ilmaan abbaa gadaati abdii guutuudhaan isin bira jirraa. Yaadaa fi gaaffilee hirmaattota irraa kan dhaggeeffachuun deebii fi kallattii kan ka'an Pireezidaantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa uummanni qaamolee nageenyaa waliin nageenya isaa cimsee eeggachuu akka qabu dhaamaniiru. Nuyi sirna nugusaa qabnu ijoollee abbaa gadaa taane gadaa kabajuu nurra jiraata, sirnicha kabajuu nurra jiraata. Kanaafuu keessoo keenya qulqulleessuu sirreessuu irratti jabinaan hojjechaa jirra. Keessoo keenya yoo jabeessine qofadha uummata Oromoo jabeessuu, uummatni Oromoo akka hin qaanofne akka hin salphanne gochuu kan dandeenyu. Qorichi tokkummaa karaa sirriirra deemudha. Wabiin tokkummaa sirna nama dhuunfaa miti, paartii miti.